jirra jirtu akkami jirtan gadda badaa keessa akka jirtan nan beeka. Kaleessa Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa barsiisota qaqqaalii ilmaan sabaa ilmaan dhalootaa ilmaan heegaree dhaloota biyyaaf qaroo biyyaa nama 20 ol jiruudhaan dhabne dubbachuun dadhabe lapheen na cabe onneen na cabe gaddi kiyya gadda badaa ture. Nama 3-4 caalaa warra waan kana keessatti gaaga'amni irra ka'ee lubbuu isaanii dhaban qaamaan beeka. Olaasofnee wajji haasofnee wajji taphannee waa meeqa wal mari'annee agarree jirra. Kan Rabbi jiraadhu jedheen malee kan biraa jiraachuu hin danda'u. Yeroon kee geesse waan fadheenu lubbuun namaa bahuunsii hafan qabdu. Haa ta'u garuu duuti barsiisota Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa imalaa turan qeerra san keessa akkaataan isaan itti dhuman akkaataan isaan itti du'an kan laphee Oromoo hunda dhiigse kan nama hunda boochise maatii firootaa fi shariikan isaanii hundiif ilmaan Oromoo hundaaf jajjabina hawwaa. Ammoo gaaga'amni illee jiraatu duuti illee jiraatu akkaataa itti wanti kun dhufe gadi fageenyaan qoratamoo akka qabu gamanaan xiyyeeffannoon akka kennamu abbaa gurra hin qabneef dhaammachuu barbaannaa jechuudha. Abbaa gurra hin qabneef biyya tana keessatti wanni ati dubbattu hundi faallaa taati. Yoo nama du'eef gaddite faallaa taati. Yoo nama jiruuf gaddite faallaa taati. Yoo nama hidhameef gaddite faallaa taati. Yoo lolli araaratti dhumuu jaame faallaa taati. Yoo obbolummaa naannoo wayyeettees faallaa taati. Wahuma gubbaaga kan namu malee jalaa ol kan namu tun hedduun daleetu. So ana qofaan Rabbi kaja'uutu jira biyya tana keessatti. Rakkoo taatee jirti jechuudha. Maaf du'an uummanni kun hundi bakka takkatti maaliif barsiisaan 20 ol caalu hayyuun dooktaroonni dilli 20 ol caalu kun maafi bakka takka makiinaa takka keessatti waliin ukkuramanii akwaamamanii deemuu maaf barbaachise? Maal qusachuuf? Gaaza qusachuufi? Konkolaataa qusachuufi? Fireensharaa qusachuufi? Gommaa qusachuufi? Dirgoo qusachuufi? Maal qusachuuf nama kana hunda bakka takka makiinaa takka keessa naqanii deemuu barbaachise? Yoo itti kalaaltuudhaan haala biyya tanaatti wajjin wal nama amansiisu. Maaliif ministeerri tokko makiinaa 2 qaba, kaan 3 qaba, kaan 4 qaba, kaan 5 qaba? Shunkurtaa bituuf qaba, ijoollee mana quraanaa geessituuf qaba jechuun makiinaan hedduutu deema. Keessa jirra ni beeknaa jechuudha. So barsiisonni kun qofatti nama 2 deemuu osoo danda'anii dila kana bakka takka tuqqaamsanii barsiisaa kana hunda qabanii nama 20 bakka takka dhabu maaliifi bakka takka akkasitti deemuun barbaachisee kan jiru nama gaddisiisaa jechuudha. Qusannaa tayyattu wajjin xiqqoo wal faalleessiti. Qusannaan olii tana hin jirre tagadirra barbaannu tun tamii qusannaan bakka hunda hin jirre bakka takka yuunivarsiitii qofarra barbaannu tun tamii hin taatu. Wal dhoyti jechuudha. Jechaa wal dhahu simmeetaa isa ta'u. Maaf ijoollee akkasiisan dooktaroota dilasan profeesaroota dilasan warra bara dheeraa mootummaan tun heegariif ilmaaniif dhalootaaf akka qaraniif akka barsiisaniif
wareegama guddaa bajata guddaan itti bahee barsiisan kun hundi bakka takka dhumanii rabbiin biyya sirraa sablisu manatti gallee callisnee ta'e annatti nuuffatte jechuudha. Kanaafin kalee gizee namni hedduun biyya sitti sablatu jiru an biyyeen natti ulfaatteetiin use jechuudha. Anna natti ulfaatte biyyeen kan namni sitti sablatu jiru san natti ulfaatteetiin jechuunu cal wanni nin jedhee laammaattiin dubbatiniif natti ulfaatte nama dila kana dhabdee alaabaa kaga dimbuusin akka naannoo Oromiyaatti guyyaa gaddaa kan labsin akka naannoo Oromiyaatti guyyaa hayyoota dhabne kan labsin akka naannoo Oromiyaatti akka hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatti kan gaddan ibsatiin akka paartiitti kan gaddan ibsatiin akkuma waan xiqqoon takka bimbeen diidam dhumtee takkatti akka waan bimbeen diidam duutee takkatti akka tiitichi diidam du'ee takkatti nama diidam qabsaa'ota hayyoota hadooddii sabaa qabu kana hunda dhabdee akka biyyaatti ha guyyaa gaddaan labsin ka gabbaatee televizhiidhaan gaddan ibsatiin ka ummatan jajjabeessin cal jetteetuma gisee teessi an biyyeen natti ulfaatte jechuudha. Wallahi al-Azimul Karim biyyeen natti ulfaatte gadda ibsachuu dadhabe. An paartii kiyyatti sittiin qaanfadhee jechuudha. Paartii badhaadhinaa kaniin an deeggarutti niin qaanfadhee jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatti niin qaanfadhee jechuudha daranuu. Mootummaa naannoo Oromiyaa Presidenti silaa bimbiitti ni qabdi jettu. Ummata kana akka bimbeetti lakkaa'ee akka tiitichaatti lakkaa'ee gadi bahee gaddasaa ilaammaatti nibsanne jechuudha. Kominikeeshinii nibsine, paartiin nibsine, ummanni hundumuurraa gammachuu qabanii jechuudha. Inuma gaddiitti dhagahamne uummata hayyoota dila kana dhabnee addunyaan hundi roraatee ka ala jiru ka keessa jiru ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru hundi boo'ee paartiin an deeggaru an jaaladhu paartiin badhaadhinaa gadi baatee ka gaddan dhageeffatin mootummaan ani keessa jiru ani jaaladhu ka gabbaatee ummata kanaaf gaddan dhiyeessin qorannaa addaa gaggeessinee akka wanni kun itti ta'e ummataaf ibsine jettee ummatan jajjabeessin maatiin jajjabeessin hanga amma za'aanan irraa dubbadhu tanatti caljaanii alaabaa haga dimbuusin baga hayyuun dhume jechuu natti taate jechuu dubbii baga beekaan dhume jechuu natti taate jechuu dubbii baga qabsaa'aan dhume jechuu natti taate jechuu dubbii baga dhumanii warri san nurraa jechuu natti taate jechuu ka warraatti illee dubbiin gaddaan ibsachuu dadhabee hangammaa ture jechaadha. Waan nama gaddisiisu jechuudha. Hayyuu dila san dhabnee beektoota dila san dhabnee akkamitti beektoonni kun nurraa dhumee ni qorannaa gaddimmoo maatii fi firaa aalii fi ummataaf sabaaf haa ta'uu ja'anii kuudha nu gabbahanii nu jechuu dhabuun hoggansi keenyaa an akka paartii teenyaattis gadda guddaan na dhagamu akka mootummaa teenyaattis gadda guddaan na dhagamu kana godhuu dhabuun keessan irrina kana godhuu dhabuun keessan hanqina ammallee gadi baa ummatatti dhiifamaa ja'aatii ummatatti gadda keessan dabarfadhaa dhaamsa jettu isinii dhaamuu barbaada jecha waan fokkottuu isinirraan eeggamne hagat takka hayyuun isin birarra hece ittuma dhufne jecha hagat takka beekaan isin birarra hece ittuma dhufne